warri biltsiginnaa aadaa Oromoo haaromsuuf moo booressuuf deemaa jiru. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan marattuu isin haa ga'u kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Waa'ee haaromsa aadaa jedhamee tibbana warri mootummaa ifoomsa irratti xiyyeeffanna. Haaromsi aadaa jedhan kun balaa maalii baatee dhufaa jira? Miidhama akkamii aadaa fi uummata Oromoo irraan ga'uuf deema? Waan qindeeffanne qabnaa nu waliin tura. Gulaalaan Ibsaa Gammadaa, ogeettiin teeknikaa Iftuu Galataa, anis qopheechuun kan isin biraan ga'u ammoo Dagaagaa Gammachuuti. Itti dhiyaadha. Bulchiinsi paartii bilxiginnaa amma biyya bulchaa jiru kan sadarkaa damee Oromiyaatti ammoo maqaa badhaadhina jedhuun of yaamu kun waan Oromoon akka sabaatti waliin qabu hundatti harka galfachuun diddiiguu fi boorachuu eega jalqabe oolee bubbuluunsaa ni beekama. Daangaa biyya Oromoo Oromiyaa kallattii hundaanuu akka foon qircaa cicciree eega naannolee ollaaf kennuu eegalees waggoonni lakkaa'amaniiru. Karaa keessoo Oromiyaatiin ammoo maqaa buufata xiyyaaraa babal'ina magaalotaa fi industirii jedhuunis Oromiyaa cicciree fixutti jira. Tarsiimoo daangaa Oromoo alaan dhiibuu fi keessan ammoo magaalota babal'isuudhaan Oromoo xiqqeessuu dur ergamtummaan wixine hundaa amma ofumaa hojiitti hiikaa jira jechuun ni danda'ama. Karaa sirna Oromoon waliin qabu kan gaaddisa tokko jalatti itti walitti qabamulleen harka itti galfatee diiguu fi boorachuun uummata sirna isaa aslii ganamaa harkaa dha'uun Oromoo uummata sirna hin qabne gochuuf sirna malee hojjechuu irratti argama. Abbootii gadaa Karrayyuu lafa jilaatii fuudhee rashanee dhugaa dhoowwachuun abbootii gadaa Oromoo kaawwan ammoo kaabinee mataasaa godhatee akka hojii sirnaa kan mataa isaanii hin hojjenne dhoowwuudhaan waltajjii mootummaa qofa akka eebbisaa oolan akka maqaa mootummaa faarsaa deeman akkasumas maqaa jaarsummaatiin qaamolee hidhatanii sirna cunqursaa mormanitti ergachuun maqaa isaanii xiqqeechuu fi hojii isaaniirraayis danquu irratti argama. Tibbana ammoo maqaa haaromsa aadaa Oromoo jedhuun aadaa uummanni jaarraa hedduuf adeemsa jiruusaa keessatti waliin ijaarrachuun ittiin wal bulchaa fi ittis jiraachaa ture dhiisee kan biraa uumuuf akka jiru mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan hoogganamu ifatti addeecheera. Ibsa mootummaa bilxiginnaa baase kana hordofuun addi bilisummaa Oromoo fi hayyoonni Oromoo kallattii adda addaatiin mormii isaanii dhageechisaniiru. Rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru kan dursi kennamuu fi qabu kumaa kitillee osoo lafa guutee jiru waa'ee aadaa haaromsuu fi moofechuu yeroo kanatti kaasuun mootummichaa uummataaf ajandaa uumanii burjaajechuu yoo ta'e ala uummata kanaaf yaadamee waan fala waaraa fiduuf adeemamuu miti mormiin jedhus dhagaameera. Mormii namoonni kallattii adda addaan kaasan dhiyeechuu keenyan duramee mootummichi maal jedhe kan jedhu xiqquma irraa isin dhageechifnu. Aadaan keenya humna isaa ganamaa waliin hin jiru. Hambaaleen aadaa keenyaa kanneen akka seenaa, afaan, aartii, beekumsa xabboo, duudhaa, safuu, ilaalcha addunyaa fi eenyummaa dhiibbaa alaa fi keessoo adeemsa seenatiin dhufaniin gara hin barbaachisnetti jijjiiramaa dabaa fi dagatamaa dhufaniiru. Taateen akkanaa ammoo kaayyoo fi akeeka ganamaa inni qabu kan dhabsiisudha. Akkasumas fedhii idil-addunyaa dabalaa dhufe kanneen akka teeknooloojii, kalaqaa, caasessa, barnootaa fi kan kana fakkaatan waliin tarkaanfachuu dhorka. Kanarraa kan ka'e humna ganamaasaa dhabuun wal morkii qaroominaa keessaa akka kufu taasisa jedha barruun obbo Shimallis fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti maxxansan. Yaada obbo Shimallis kana irratti gaafileen ka'uu malan aadaan Oromoo waan isaan tarreechan kana waliin akkamiin deemuu dide? Isaan dursa yaalii akkamii godhanii jibbaatan? Hayyoonni saayinsii aadaa fi hawaasummaa kan dhimmichi abbummaan isaan ilaallatu hangam hirmaatanii qorannoo gahaa godhan? Kana olitti immoo eentuu aangoo aadaa uummataa haaromsuu bulchiinsa bilxiginnaaf kenne? Uummanni kana isaan gaafate jira? Gaafin uummataa yoom kana ta'e kan jedhu osoo dursa deebisanii gaarii tureeyyuu. Obbo Shimallis barreeffama isaanii kana keessatti waa hedduu eega jedhanii booda itti fufuunis caasan olaanaa aadaa biraatiin akka guutamu seenessi dabaatuu fi uummata keenyaa lallabu akka dagaagu taasisaniiru. Taateen kun qoqqoodamummaa, miira dhiibamuu, wal borciinsa aadaa, cabiinsa safuu, laafina aadaa hojii, kufaatii beekumsaa, kalaqaa fi morkii teeknooloojii geessiseera.
hidda itti fufiinsa isaanii laaffisuun dhaloonni gara dhabaa akka ofis akka addunyaas hin taane akka uumamu karra bananiiru. Humna ganamaa fi dandeettii fedhii haaratti madaquu isaa hedduu dadhabsiisaniiru jedha. Yaada kanarratti kan rakkinoota isaan tarreessan kana fide muufa'uu aadaa Oromoo osoo hin taane sirna bulchiinsaa Itoophiyaa kan uummattoota eenyummaa isaaniitiin qoqqoodee tuffachaa gadi qabaa fi cunqursaa turedha malee aadaan hawaasa tokkoo akka isaan jedhan rakkoo mataasaa qabaatee miti. Bulchiinsi biltiginnaas kana wallaalee osoo hin taane ta'e jedhee ummata harkaa beekumsa aslii ganamaa gatee burjaajii itti uumuun bittaasaaf haala mijeeffachuu fi umurii aangoo isaa dheereffachuu yookaan immoo aadaa bulchiinsi Itoophiyaa dullatti itti turte ummata kanarratti fe'uun sirna qeenxee biyyattiin ittiin beekamtutti deebisuu kan akeekkate fakkaata. Waan bulchiinsi Shimallis Abdiisaa fa'aa itti jiran kana jaarmiyaan Oromoo guddichi addi bilisummaa Oromoo fi hayyoonni hedduunis balaaleffataniirus qeeqaniirus. Mee kanatti aansinee mormiiwwan haaromsa aadaa warri PP jedhan kana mudatan haa ilaallu, kan adda bilisummaa Oromootiin haa dursinu. Labsii haaromsa aadaa Oromoo jedhuun ajandaan biltiginnaan Oromoo irratti murteessite madaa Oromootti ashaboo firfirsuudha. Labsii fi lallabni fedhii fi hawwii ummata Oromoo malee Oromoo irratti labsamuu fi mirkanaa'u ergaa fi ergama diinaa kan ummata keenya bal'aa bakka hin buunedha jechuun ajandaa haaromsa aadaa Oromoo tibbana warri biltiginnaa oofaa jiru ABO'n balaaleffateera. Leenjii hooggansa bu'uuraa fi miseensaa jedhu kan guyyoota afuriif kaadirootaaf kennamaa tureen PP'n yaada nuti Itoophiyaanonni walitti hidhiinsa dhiigaa, aadaa, safuu, qorqalbii, firooma eenyummaa baay'ee waliin qabna jedhanii itti aansuun dawaan cabiinsa aadaa keenyaa haaromsa aadaati jechuu bira darbanii waan Oromoon golasaa fi akka sabaattis qabu hundaa harkaa facaasuuf akka jiran ABO'n eereera. Haaromsa aadaatiin seenessa dogoggoraa qajeelchinee seenessa waloo ijaarraa dhaloota jijjiirree dorgomummaa biyyaa ni dhugoomsina. Haaromsa aadaatiin aadaa siyaasaa marii fi marabbaatti ceesifnee fakkoommii qaroominaa taana kan jedhuu fi qabxiilee hedduu kaasuun kaadiree isaanii leenjisuun uummatattis gaafa gurraandhala 13 bara 2025 kanuma gadi baasaniiru. Murtoon dogoggoraa Oromoo irratti murna biltiginnaan muramee murtaa'e ummata Oromoo bal'aa wareegama ulfaataa baasisiisuu bira darbee waliin jireenya hawaasummaa fi ollummaa saboota biraan qabnu hammeessa jechuun yaaddoo qabu ibsateera. Seenaa Oromootiin seenaa dogoggoraati jechuun fedhii Oromoo malee waan Oromoon quba hin qabne anatu siif beekaan dogoggorri seenaa murni PP Oromoo irratti murteessitu itti galli isaa ulfaataa fi hammaataa ta'a jennee fudhanna. Nuti Itoophiyaanonni walitti hidhiinsa dhiigaa, aadaa, safuu, qorqalbii, firooma eenyummaa baay'ee waliin qabna jechuun ajandaan Itoophiyummaa Oromoo fudhachiisanii Oromummaa balleessuuf abjootan barjaa yookiin taabbeellaa Itoophiyummaa ifatti ummatoota cunqurfamoo ittiin gabroomsan ibsachuu caalaa maqaa fakkeessii biyya Itoophiyaa jedhamu dhabamsiisuuf akka deemaa jiranitti hubanna. Seenessa dogoggoraa qajeelchinee seenessa waloo ijaarran tooftaan Oromummaa yakkuun Itoophiyummaa barjaa gabroonfataa Oromoo fudhachiisuuf biltiginnaa watwaattu Oromoo madeessanii madaa sabaa horfuudha. Kanaafi kan labsii haaromsa aadaa Oromoo jedhuun ajandaan biltiginnaan Oromoo irratti murteessite madaa Oromoo irratti ashaboo firfirsuudha kan jennuuf jedha ABO'n. Itti dabaluunis Itoophiyaa jechuun biyya sadarkaa yaadatti yookiin imaajinarii kaawuntirii malee qaaman lafarra hin jirredha. Kan maqaa biyyaa golgaa fi da'oo godhatee jiru impaayera afaan qawween ijaaramee afaan qawween ummata Oromoo bal'aa fi saboota cunqurfamoo biroo irratti ijaaramte impaayera afoola seenessa sobaa ganna 3,000 fi sanaa ol qabnaan ummata sobaa jiraattudha. Itoophiyaan impaayera roorroo saboota abbaa biyyaa ta'an indigenous people ummata lafa isaanii irratti dhalatanii qe'ee isaanii keessa jiraataa turanii fi kan eenyummaa afaan aadaa fi seenaa isaanii waliin jireenya mataa isaanii qaban saba akka Oromoo ukkaamsaa fi ittis roorrisaa turtee fi jirtudha jechuun eenyummaa Itoophiyummaa ibseera. Uummanni keenya bal'aan labsii fi lallaba murna qeenxeen seenaa fi seenessi dogoggoraa uummanni Oromoo bal'aan qabu akka hin jirre hubachuun yeroon itti uummanni keenya keessaa fi alaan wal ta'ee dhimma isaa waliin ilaaluu fi dhibdee gabrummaa isaan irra bubbule waloon furatu amma jechuun dhaamsa dabarseera.
hayyuun Oromoo Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa ammoo labsii kana hordofuun yaada gama isaaniin kennaniin chaayinaa keessatti kooministii Maa'oo warraaqsa aadaa yookiin Cultural Revolution bara 1966 hanga 1976 waggoota 10f labsameen biyya diigee daaraa godhe. Maa'oon waa afur moofaa adda baasee the four oldie things aadaa moofaa yookiin oldie culture, yaada moofaa oldie ideas, barsiifata moofaa oldie customii fi amala moofaa yookiin oldie habits jedhee jedhan Dr. Asafaan. Kanneen afran moofaa jedhe waa afur haaraa ittiin the four new things jedhee isaanuma san kan moofaa jedhee aadaa haaraa, yaada haaraa, barsiifata haaraa fi amala haaraa jedhee Little Red Book keessatti waan barraa'een bakka buusee namuu akka dubbii waaqayyootti yoo taa'u fi ka'u akka sanuma qaaquuf ture karoorri. Garuu hin milkoofne. Sababni tokko moofaa kan jedhu sirritti hin ifoofne, addan baane. Lama, ummanni kun aadaa kooti jedhee barootaaf cichee qabatee ture hin hirmaachifamne, hin amansiifamne, jalaa ol yookaan bottom up yaada ummataa hin gaafanne. Sadii, humnaan diiguu fi caccabsuu tooftaa tolfate. Namni barate hedduutu ajjeefamee hidhaatti guuramee dhume. Wallaalatu beekaa of se'ee kaatee kaachisee fiigee ce'ee cece'ee hayyuun makkala qarri qarqara ta'e. Kaayoo warraaqsa aadaa yookiin haaromsa aadaa kan Maa'oo waa sadi ture jedhu hayyuun kun itti dabaluun illeenya yookiin ideoloojii kooministii paartii lafa qabsiisuu fi fufsiisuu humnaan biyya fudhachiisuu ture. Lama, dhaloota lafaa dhufaa dhaloota duraarratti kaasee akka dargaggoon koominizimiin kiyya jedhuu fi akka qaroo ija isaatti eeguuf. Sadii, seenaa ofiisaa Maa'ooizim yookiin leegaasii akka biyyi dhaaluufi. Chaayinaan har'aa agarru kun daaraa warraaqsa aadaa waggoota 10 san dhadhaatteetu kaatee as geesse. Dr. Asafaan yaada isaanii gara Oromootti yoo as deebifatan akkana jedhu. Oromummaan yookiin Oromoonnes waa sadi bu'uureffata. Ka jalqabaa Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomte sirna dimokiraasii irratti ijaaruu. Ka lammataa Oromoo mirga ofiin of bulchuu gonfate ammoo qabeenya isaa irratti akka abbaa ta'u aangeessuu tumsuu. Inni sadaffaan dhaloota lafaa dhufaa barnootaa fi teeknooloojii kan aadan eenyummaa fi aadaa ofiisaa akka hin ganneef sirna lafa gadhaabudha. Namatuu aadaa keessaa bada malee aadan hin badu. Oromoon waa malee waan jenne moofaa keenya hodhachaa doofaa keenya gurfachaa har'a geenyee jedhan. Yoo jiraanne boru guyyaa biraati jechuun yaada isaanii goolaban Dr. Asafaan. Sabboonummaan Oromoo kan hundaa'e seenessa Oromoo irraati. Seenessi keenya kan madde aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, duudhaa Oromoo, sirna gadaa biyya Oromoo, qorqalbii Oromummaa, seenaa gootota Oromoo, afaan Oromoo fi safuu Oromoo irraati. Ilaalchi Oromoo yookiin Oromoo World View asirraa dhufa. Erga gabrummaa Empaayeraa Abisiiniyaa jalatti Oromoon kufe as sirni isaa hundi akka diigamee badu ta'e. Qabsoon Oromoon taasisu hundi sabboonummaan Oromoo hundi galmi isaa inni bu'uuraa sirna nurraa fudhatame kana deebifachuufi. Biltiginnaan sabboonummaa Oromootu dogoggora nuun jechaa jirti. Sabboonummaan Oromoo furmaata malee dogoggoraa miti. Sabboonummaan Oromoo sirna ukkaamsaa jigsuun sirna Oromoo deebisa. Ajjeesuun safuudha sirna Oromoo keessatti. Sanuu abbootii gadaa rashanuun Oromummaa hundeen jigsuudha. Oromummaan hin badu hin babbada, seenan Oromoo hin citu hin ciccita. Areeroo Boosaroo filosoofara Oromoo duruu himee ture jechuun kan yaada isaa jabeechee lafa kaa'e immoo hayyuu saayinsii siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuuti. Oromummaan waan irratti ijaarame qaba. Seenessi Oromummaan irratti ijaarame gara kaabatti dhangala'u. Kan kaabni guduunfatee ka'e kan Oromoon walitti hin jigu, walitti hin baquu, hin ida'amuu, waliin simu. Kana jaalanneef baqsina, jibbineef walirraa dhiibna miti. Achii dhufa isaatu waliif faalladha. Tokkoffaa daangaa lafa yookiin biyya Oromoon himatu Itoophiyaan hin fudhattu. Lammaffaa kofoo yookiin surree impaayerri Itoophiyaa safaree hodheef Oromoon hin uffatu. Kaartaan nuuf sararee kan Oromoo qirxee xiqqeesse fudhataman qabu. Sadaffaa goota Oromoon Itoophiyaan diina jetti, baandaa jetti.
afraffaa goonni Itoophiyaan naaf leellisaa jettu kan Oromoo harka muree harma muree kan Oromoo cabsee sanyii duguuggaa raawwate. Shanaffaan seenaan aanolee fi calanqoo Itoophiyaa biratti hiikaa biraa qaba. Takkaa'uu ni haalama yookaan gatii biyya Itoophiyaa ijaaruuf kaffalame jedhamee barsiifama. Jaaffaan biratti gochoonni duguuggaa sanyii kunniin waan biraati. Fagoo miti abaaboo keenyatu ijaan arge. Seenaa ho'aa har'allee afaaniin himamaa jirudha. Hinsuu kanoomna rifanna yookiin tiraawumaa guddaa qabna. Nama seenaa kanaan nutti qoosu dhiigni itti nu daffa. Yoo xiqqaate badii nurra gaheef beekamtii haalamuu hin qabnu ture. Torbaffaa faaruun biyyaalessaa Itoophiyaan faarfattu Oromoof abaarsa. Kan Oromoon faarfatu Itoophiyaa garaan ga'u. Saddeettaffaa faajiin yookiin alaabaan Itoophiyaan fannifatte kan kaleessa qabatanii akaakoo fi abaaboo keenyan qalanii yoo himan hedduudha. Seenessi waloo hin jiru, seenaan waliin qabnu hin jiru. Himamaa fi seenawwan Oromoo akka hin baratamneef ukkaamaman boollaa kaasnee himachuu qabna. Oromoon waan isarra ga'e himachuu dadhabuu fi dhorkamuun karaa deeman seenessa fedhe akka bocuuf taasifamee jira. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa daa'imman keenya ji'oogiraafii Oromiyaa hin barsiisu. Gaaraa Shantararuu kaaba Itoophiyaa barsiisa. Biroodkaastingiin Itoophiyaa afaan keenya sa'aatii tokko tamsaasa. Afaan Itoophiyaa Amarinyaa sa'aatii 23 gurra uummata keenyatti seenaa hin malletuma. Manneen maxxansaa fi raabsi adda addaa barruulee fi kitaabota Itoophiyaa baajata biyyaatiin utubu. Kan Oromoo taargaa adda addaa itti dhoobanii ugguru, gariin sassaabanii gubu. Kana hunda qolachuun burjaajii keessaa nama baasuun qabsoon isaa xiqqaan ta'u. Kan beekaa dabee miti rakkoon isaa akkatti halaalatti rukunnu beekna. Ijoollee keenya waxii fi araqee obaasanii qorqalbii dhiqan bireen washti taate. Jabaachuudhuma hundaafuu jechuun kan yaadaa fi yaaddoo isaa adeemsa PP ammaa irraa qabu ibsate immoo rogeessa miidiyaa beekamaa Walaabuu Jilooti. Gabaabumatti Oromoon aadaa isaa keessatti waa hedduu tumatee qajeelfatee sirna isaa jiruuf jireenya isaa wal duraa duuban jaataneeffataa har'a ga'eera. Seerri Oromoon qoratee waggoota hedduuf ittiin jiraachaa ture kan adeemsa jiruu isaa keessatti aadeffataas asiin ga'e seera uumamaa kan eege uumama kamuu kan hin dabsine yookaan hin cabsine kan safuu waaqa lafaa tiksuudha. Waa hedduutu Oromoo biratti safeeffatamaa, lagatamaa, hooddatamaa, kabajamaa, tikfamas. Lammii ofii hin ajjeesan haga gumaan bahutti harka bitaa nyaatu, rifeensa hin muratan, qaama hin niqatan. Haala kanaan gocha sanatti yeella'uu ibsatu, har'a lammii ajjeesanii dhaadatu. Meeshaa qaraa yookiin arfii qabu lammii ofiitti gara hin galchan yookaan ittiin qaban, yoo dogoggoranii itti qaban illee lafaan tuqu. Har'a meeshaa qara qabuun lammii ofii qalanii dhaadatu. Kun safuurraa goruu dhaloota ammaa kana agarsiisa. Dhaloonni safuu warra isaa ganamaarraa akka goru kan godhe immoo sirna bulchiinsaa ilma namaaf hin mijanne kan uumama biraalleen dhiibu kan impaayerri Itoophiyaa jedhamtu ittiin bulaa jirtuudha malee aadaa Oromoo kan uumama maraaf dahoo ta'ee hammataa ture tasa ta'uu hin danda'u. Xumurree horaa bulaa.